baay'eetti desna jedhe duuti duruma jira daarii natti darbe malee karaa malee natti dhufe malee duuti sanuma jiruudha dhalataniitoo duuti naftu garuu ummanni Oromoo jabeessati yookaan jiraashi yookaan du'aashi odoon batalayyii tormillee jiraa dhabbaa odoon du'aashii wargadhee qixxeen fayyaa argadheeti adaraa keessan sirriitti naa jabaadhati naa barbaadan jedha sirriitti naa jabaadhati naa barbaadan jedha kun immoo kana godhuu yaadannoo haa ta'u fani malee kuni isinii mala hunda keessaniifu waanan isinii godhuun dhabe fageenyatu na rakkise malee odoo walitti isin qabee sangoota lamayyuu qalee fi homaayyuu nan quccaatu adaraa keessan jabeessati naa barbaada. Hundumti keessaniyyuu galatooma isiniin jenna waa'ee obboleettii keenyaa dubbatame waa'ee isin gaddinu maaliif ofiidha gaddinee isin gaddisiifnu kan namni gaafa dhalatu du'a waanta ta'eefu har'a yerootti gaddinu yoon taane yeroo itti obboleessa keenya argine jabummaa obboleessa keenya gabbaaneellee dubbannuudha gaddiyyuu haa jiraatu wantumti barbaade haa jiraatu obboleessi keenya kun jabaa waanta ta'eef nama tokkoof yoon taane nama lamaaf yoon taane kan inni dhaabbatu Oromiyaa guutuudhaaf dhaabbatee jira waanta ta'eef ani mubee kanan baay'ee ajaa'ibsiifadhu tokko mubeen amantiidhaan nama qoodu lammata immoo biyyummaadhaan nama qoodu gandummaadhaan dhullummaadhaan nama qoodu baay'ee tokko yaa'u jaalala isaaf qabnu ibsachuu dhumne maal jechuu barbaade gabaabbinumaani uffanni kun isin hunda ilaallata waanta ta'eef bakka bu'ee kan uffate mubeedha malee hundi keessan uffattanidha nan beeka garuu abbummaadhaniin kan nuti itti uwwimne mubeedha hadaraa keessan kan itti uwwimne mubeedha hunduma keessanittuu uwwimne irra nuti akkasitti beekna isa kana isiniin jedha baay'ee isin jaalanna dammoon gaddina rabbi nuu kadhadhaa waaqni hundumayyuu hin danda'a waanta ta'eef musliimonni ortodoksonni waaqeffataan hundumti keessaniyyuu waaqni jechaadha warra kadhatan hundumaa hin dhagaa waanta ta'eef amantii keessanii dhugaa rabbitu baasa waanta ta'eef hundumti keessanii akka nuuf kadhattan akka du'aa nuu gootan isa kanan isinirraa eegaa galatoomaan isiniin jedha ammallee kennaan itti fufuu danda'a nu jalaalleen deemina isiniin jenna. Ammas kennaa biraatu jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu ammas kennaa kan biraatu jira. Amma immoo duraan uffata aadaa Gujii kennameefii ture amma immoo kutaa abbaa gadaa kennamaafii jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu waraabaa. Warri immoo emoojii kolfaa barreessaa jirtan jala deemtanii bilis yoo isinii danda'ame barreessuu dhiisuu yaadaashee. Abbaa Oromoo tokko akkatti boosoo jaan argitanii emoojii kolfaa barreessuu jechuun kun baay'ee waan nama link share godhaa hundi keessaniyyuu sirriitti link share godhaa taap godhaallee. Egaa kunoo kana fakkaataa akkuma isin argaa jirtan maatiin kun hundi isaanii lafa dheeraa sanarraa imalanii osoo karaan dadhabbiin isaan hin daangeessiin imimmaan isaanii osoo ija isaaniirraa naqatiin atis akkuma mucaa keenyatti silaallaa ija mucaa keenyaarraa adda sin baasnu jedhanii daandii amma kanaa imalanii dhufanii haa ta'uti garuu hundi keessaniyyuu mubaaraktu bakka keessan bu'ee uffate malee hundi keessaniyyuu akka ilmaan Oromootti bobaa tokko jalatti hija tokko jalatti akka isin uffattan illee abdiin qaba waan ta'eef kanaaf isinis waan si yaaddeessu waan hin qabaanneef kanaaf adaraa keessan ilmaan Oromoo kaabaa kibba bahaa lixa jirtan amantii fi kutaan osoo waliin qoodin laga osoo waliin qoodin nu faana taatanii mucaan kun akka isheen argamtuuf shoora guddaa akka taphattan illee abdiin qaba. Kanaaf hundi keessan yaa ilmaan Oromoo hundi keessan warri sagaleen kun isinitti dhagahamu kamiyyuu adaraa keessan kutaa keessaa ba'a amantii keessaa ba'a yaada keessaa ba'a wal qooduu keessaa ba'a gandummaa keessaa ba'a obbolummaa keessan cibsaa bakka jirtanitti osoo nuti tokko taane osoo nuti waliin dhaabbanne har'allee manaa baanee alatti namnu. Kanaaf hundi keessaniyyuu imimmaan abbaa kanaa imimmaan haadha kanaarraa haquudhaaf hundi keessan tokkummaa yoo kaatan yoo si wal jaalattan eenyumtiyyuu imimmaan isaaniirraa qixxachuudha. Kanaaf adaraa keessan warri lafee dhugaa baytan namni ilmaan Oromoo manaa baatan hundi keessan lafee ilmaan Oromoo warri beektan dhiiga ilmaan Oromoo warri beektan adaraa keessan lafee ilmaan Oromoo isinitti haa taatu akka isin kutaa waliin qoon akka isin lagaa waliin qoon
Namni sagaleen kun sitti dhagahamu yoo jiraate jechuudha. Kanaaf nuti akka ilma Oromootti wal kabanyee haadha keenyarraa abbootii keenyarraa imaanaa meeqa harkatti baannee warra jirru imaanaa ilmaan Oromoon nu harka jira waan ta'eef adaraa keessan hundi keessaniyyuu saniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa hundi keessaniyyuu viidiyoo kan akka waraabdan abdiin qaba waan ta'eef yaada biraa homaa isiniif hin qabnu miira keessa jiru waan ta'eef. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtanu Kottuu yaadan. yeroo ilaaltanu waan kana uffata isinitti fakkaachuu mala wanni kun. Tarii yeroo akkasitti ilaaltan carqii yookiin uffata isinitti fakkaachuu mala. Ana biratti immoo waan guddaadha hiikni isaa. Amaanaadha garaadha. Inshaallah yoo Rabbi jedhee akkuma qe'ee ilmaan koo gadhiisee dhufe ammas abbaa keenya waadaadha. Haga jiraan yookiin reenfi obboleettii keenya yoo jiraatte jiraasi yoo duute du'aasi haga qabatamaan sin agarsiisutti biyya kana keessaa hin bahu isinii waliin jira. Waadaan ammas waadaadha. Isiniin jedha wanni kuni ana biratti amaanaa guddaadha. Hiikaa guddaa qaba. Waan danuuttanii hiikkadha. Inshaallah. Shiraa. Jajjabaadhaan isiniin jedha. Dubbachuu illee hin danda'u. Maatii qalbiin cabe, maatii onneen cabe, maatii ilmoon jalaa duusetti jedhamee reenfa hin argatin, jirti jedhamee jiraachuu hin argatin akkatti ittiin haasa'an nama rakkisa. Waan jedhan nuti nama rakkisa. Jabaadhaa jechuutti illee afaan nama qaba. Halkanii guyyaa akka bu'anitti. Halkanii guyyaa akka imimmaan jala xuruufatan biiroo yeroo na waliin naqan boo'icha. Bakka hunda yeroo deeman boo'icha. Rabbiin ilmoo keessa yoo jiraatte jiraasi. Yoo duute jiraatte illee reefasi yeroo gabaabaa keessatti akka isin agarsiisu. Abdii guddaa Rabbi irraa qaba. Abbaa keenya jabaadhaa. Hin boo'inaa jabaadhaa. Jabaadhaa isin waliin jiru. Obboleewwan kiyya azela teessanii immoo shira walii gootanii koppiliin gootanii akka obboleettiin keenya argamtu warra hojjetanii jirtan galatooma ammas ittuma fufnaa yoo Rabbi jedhee boru waan tokko nu irra geenye jedheen abdii qaba. Beellamni keenya guyyaa boriiti mee bor waan irra geenye qabannee sinitti dhufna. Ulfaadhaa galatooma kara caalaa dubbachuu hin danda'u. Abbaa abdii yoo dubbachuu barbaade dubbadhu. Siifuu. Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u hundi keessan iyyuu. Mubee hundi keessan jirtu. Duraan dursee galatoomaan isiniin jedha. Armee abbeen baay'iseefaa baay'ee guddaa galatoomaanna. Otoo gadda kana keessa jirtanii haala kana keessa jirtanii kana gochuudhaaf baay'ee galatooma. Kana caalaa jechi baay'ima dubbachuun natti ulfaata galatooma. Suurri gubbaas nagaa fi haraarri waaqaa isiniif haa ta'u. Duraan dursee Waaqayyoon nu uume dhugaa dhala keessanii isiniif yaa barbaadu. Itti aansuudhaan immoo Mubaarak guddaa galatoomii. Nama amantaan nama hin qoonne, nama gandaan nama hin qoonne, nama ta'uu qofaan nama wajjin gaafa nu boonye boochee gaafa nuti immoo gammanne nu faana gammaddee gaafa nuti kufne bakka kufne nu kaastee gaafa maatiin keenya rakkate maatii keenya bira nuuf dhaabbatte hanga miidiyaa kana fayyadamne keessaa namni ani feemasiidha, ani nama jabaadha, ani abbaa qabeenyaati jedhu namni shamarran biyya Arabaa jabeessee yookaan shamarran biyya Arabaatiif sagalee ta'ee kan dhibamte yaalchisee, kan duute awwaalchisee, kan reeffi ishii dhabame barbaachisee galchee namni tokko hin jiru. Isa keessaa ati nama tokkodha. Waaqayyo umurii kee haa dheeressu. Waaqayyo maatii kee kan jiruuf fayyaa haa kennu. Kan immoo
akiraa deemaniif waaqayyo jannataan isaan haa qananiisu eebbifamin jedha. Maatiin kunis immoo waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Rabbi isin haa jabeessu. Namni uffanni isinirra mubaarakatti uffistan kun uffata miti warqiidha. Namni dhalli isaa jalaa dhabamee furmaata ofiiyyuu furmaata dhabe namaaf waa yaaduu yookaniif immoo namni kun kanatu malaaf jettanii dhuftanii waan kana gochuun keessanii isin dhuguma isin oromummaan jedhamu sun keessa jira. Isinuma keessaa calaqqisaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo dhugaa ilmoo keessanii isiniif haa barbaadu. Nutis akka ijoollee biyya Arabaatitti waan danda'ame tokkoon akka duuti yookaniif immoo miidhaan ijoollee Arabaa daangaan baay'isee irratti ta'uuf immoo waan dandeenyuun waan qabnuun waan jiru hundumaan irratti hojjannaa isin duukaa jirraa hanga dhumaatitti. Mucayyoo keessanillee yoo fayyaa waaqayyo isinii galche ilmoo keessanii yoo immoo waaqayyo immoo akka fedhe godha akka fedha isaa nus immoo ilmoo keessanii akka ilmoo keessaniititti sa'aatii isin barbaachisetti isin bira jirraa. Isinitti hin dhaga'amina ulfaadhaa eebbifamaa waaqayyo abbaa dhugaati. Dhugaan har'as borus mo'aadha. Waaqayyo waan tokko isin haa dhageessisu jedha ulfaadhaa galatooma. Namoonni dubbatan yoo jiraattan irraan kana namoonni dubbachuu barbaadan yoo jiraattan dubbadhaa. Siifu abbaa abdii aartisti Tufaa. Dhaggeeffachuu jedhee nama ol seenaa jira. Alarraa akkuma tasaa gastii mubaarak banaa ta'anii dhufe aduu dubbatanii nan dubbadha. Waan dubbadhuma jira. Hunduu aduu dubbatan. Ol seenaan jira gara mana baajaa jira reefan bu'a. Dhiifama magaalaa keessa jira xiqqoo dubbachuuf naan mijatu. Waan jiru qabuun walumaan jirraa hundi keessanuu jajjabaadha saniin jenna. Abbaa keenya kana nuu jajjabeessa saniin jedha. Namni qaaman bira jirtaniif kan fagoo irraa jirtan hundi keessanuu akkanuma saniin dhaabbadha. Yaadannoo bilbila kee keessa